Ish maqaan keessan eenyudha? Maqaan koo Lammaa Mo'isaan jedhama. Ish bakki eessatti dhalattanii amma eessa jiraattu? Amma magaalaa Hamboon jiraadha. Gandi ittiin dhaladhe biyyi koo ganda Olee Siree jedhama. Hiyyummaadhaan guddadhe. Abbaan koo wataadara dargii deeme. Wataadara dargii hiyyummaadhaan dararamaan ture. Kanaaf yeroo kana immoo hojii qansiraan hojjedha. Haa ta'u bareeda. Sababa reebbichaa keessanii yeroo ammaa isin irra ga'e maali? Sababa reebbichaa kooti bishaan man gaafadhe malee waa biraan gaafanna. Haa ta'u bareeda. Waan dheebottanii bishaan gaafannaa reebamtanii jechuudha. Maaliif mana isaa bira deemtan? Mana isaa bira hojii mana kanan hojjedhe mana dhoqqee fuudhee tanani mana maraguudhaaf natti kenname mana sana qansiraan hojjedha. Qansiraa sana keessatti iddoon ammatti reebame kana iddoon ammatti ta'in kun irratti ta'ee miidiyaan kun ilaalamaa jiru iddoo sana irratti mana keessatti beestaalii micaan baatee dhaabatu kana wayyaa qayyarachuudhaafidha. Nuti ol seenne mana keessatti nutti naanna'ame kan nutti marfame kan dabaddabamu argina. Guraadee baata nam tokko guraadee baata inni tokko guraadee baata inni kaan immoo marsee kan jiru immoo qaamni isaa walisaa wallaalee bakka achumatti nannaabadhe namichi kun immoo kaleessumtii isaa nama reebaa nama jeesaa nama reebaa ture. Kanaaf isa kana laalee nanna'e bakka iddoon jiru yoo na wallaalee kanamadha. Haa ta'u maqaa nama sireebe kana hin beektaa? Kaasee jedhama. Kaasee amma miidiyaarra deemee narra dhaabatu kana uummanni Oromoo laala. Nama narra dhaabatu kana uummanni Oromoo laala. Shaamishii kanas ilaala wayyaa kanallee wayyaan gaafsan uffatu. Surree bichaatullee xiqqoo caammanii dhadhu kanas ilaala. Uummanni Oromoo laala. Uummanni Oromoo miidiyaa kanarra marsamee dubbiin kun sobadha jedhee inni kaan immoo jalaan immoo wanti jedhu mucaan kun eessa ture akkatti kaasa jedhamee dubbii kana kan kaasaa jiru ilaala uummanni Oromoo. Dhugaa kanallee kan handarsuudhaaf deeman dhugaa kanallee awwaaluudhaaf kan deeman ana miti kan baase ilma waaqayyo isa jiraataati kan baase. Kanaaf ilma waaqayyo isa jiraataa kan baase kana immoo unuuf jedhee fannifame warra miidhaman warra gargadiitiif dhufe ana miti kan dubbatatti kaleessa ukkaamseen ture. Dubbii kana ukkaamseen ture karaa isaanii bahe. Haa ta'u dhugaa keessan waaqayyo haa baasu jecha manni namicha kana sirreebee achi galaa namichi kun? Achi hin galu iddoon galmasaa achi miti bakki galmasaa achi miti. Wanta namichi kun itti keessatti hojjetu immoo ni beektu? Hin beeku na shakka garreebameeti na shakkii uumata hundiru waan achi keessa kaawwatee jiru hin beeku. Kanaaf shakkameetudha wanti goodaa walakkaatti namni nama reebu. Qansiraa keessatti namni iddoo qansiraa jirutti ayi jedhee bira darba hidhii xuuxee bira darba malee dhoqqee keessattidha kan reebamu. Dhoqqee tuun hojjedhuuti ilma Oromoo ijoollee Oromoo argaa kana. Argaa warri nuti miidiyaa kana laaltan qaama kamis ta'a qaama mootummaas ta'a argaan. Ani jechuun lafa bula malee waa tokkittiin hojjedhu ilaaluu dandeessu iddoo sana mana sana keessatti mana sana hojjedhee duuba isaa keessa isaa hojjedhee baheen duuba isaa immoo maraguudhaafan deemaa jira wayyaa qayyarachuudhaaf deemaa jirra mana keessatti kan reebamne iddoo sanatti otoo nu waame ta'e maafan naqa qophaa'ee maafan naqa achi keessatti mana keessatti maafan waamichaan naqa hin naqu hojii koo beeka iddoo sana keessa kan hojjedhu beekaayyuu dhufanii iddoo sanatti qindeeffatee dhufee iddoo sanatti na eeggatee kanaaf garatti dubbadhu dhamnaan uf kenna akka almaa ta'u bakki itti reebamte mana keessadha jechuudha. Mana keessadha. Kan waraabu eenyu ture yookiis immoo naannoo kee dhaabbatee yeroo ati reebamtu kana kan si waraaba ture eenyunni? Qaamuma isaaniiti. Qaama isaan ijaarratee dhufe. Qaamanni ijaarratee dhufe. Inni kaan goraadee baata. Inni kaan waan inni baatu immoo kaballaadhaan akkuma natti dhufeen kaballaadhaan inni cufamee bakka iddootti gargalee ofirratti gargalee abaluusaa hin beeku. Waan abaluusaa hin beeku amma isaan isa bichaan beeka kaasee ta'uusaa. Nama irra dhaabatu inni na rukuchaa jira waan ta'eef isaan sun garatti gargalee dhaabatu naasuudhaafis rukuchaadhaafis qalamuurra jedhee jala ciisee reebame ilma uummata Oromoo laala. Erga reebamtee deemtee himatteetta qaama mootummaatti yookiis immoo namurtii deemtee? Garatti madhu nan dhabe. Isas garatti madhu nan dhabe. Isas bilbilaan halkanii guyyaa na rakkisa. Bilbila isaan sodaadhaaf borus nan qalama ijoollee shanan guddisa. Abbaa ijoollee shaniiti reebamta halkan sii dhumna kan jedhamu kan ka'e doorsoodhaan kan ka'e nan qalamadheen sodaadhe ijoollee koorraa kanaaf kanadha jedhee tan amantee bakka. Haa ta'u yeroo sanatto yaallitii ati argatte karaa mana yaalaa ni jira? Mana yaalaa iddootti akkatti naqoon dhabe farankaas nan dhabe doorsoodhaafis na eegu waan ta'eef deemeetu himata naan jedhaniitu akkaataattan bahu akkaataattan galu na eegaa turanii waan itti yaalamu sun nan dhabe. Yeroo sanatti jechuudha ammallee kalee koo dhaabadhee turuu taa'ee turuu hin danda'u uummata Oromoo
na ilaalaka warri miidiyaa kana laaltan har'as dhugaa kana kan baase dhugaa kana miidiyaarra kan naannessaa jiru dhugaa ilma waaqayyooti malee namas miti harka isaaniitiin waraabaniitu ammas lubbuu koof lubbuu daa'ima kootiif qaamni mootummaa naa dhagaa iddoo jirtanii biyya jirtan keessatti ana ilma hiyyeessaati humaa tokkitti wanti harkatti qabamin jiru kanatti naa wanti godhaa naa iddoo jirtanitti waliin naagaati qaamni mootummaa hidhatee jiru lubbuu koo adaraa isinitti kennadheera qaama mootummaatti kennadheera iddoo jirtanitti adaraa lammayyuu sodaachaa hin jira duuba isaa kan jiru baay'ee jira duuba isaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أواسا خيني خبا جماعة أو مالك رجب مانا كانت بيجي خيسا دي ما جرتم يا جران ها أو ميجا كبيت مشير قول يا أخي مي دو بمان تناواس هون دبرا جيسو أبو رجب مانا كانت مال يا جرا خيني إيه ساباتي أورمون توني أكا عبدك أوي يماني جولين هني قرأت رهفي أكا ليبيا جولين هني تهاجر تسوى القرآن جرت بها على خنان ها sababa aangooti qoota ka ganda keessa argachuutiif namni akka obboleessa kana godha boo rabbi jaa miilaan akka obboleessa irra deemee qalee keessa dhiitee obboleessa akka cafa namni rabbi sunu misaadha haa wani kun magaalaa takka keessa magaalaa hundi keessa akkana taa'aa jiru sanuu magaalaa Amboo biyyaa caaluu hundee isaan Oromoon guutuun akkasii jaalatu san keessa akkana taa'aa jira namni maaltu uummata akkana godhee fixe jira keenya mee rabbi jaati isin kun hundi kan jeeti musiibaan biyya nu seente tun eessaa dhufte bakka nuti roorroo gaafa dargii Hayilee Sillaasee minaamination jedhan mootummaa dabre guutuu nurran gahee nurra gahaa jira boo tun barsaan caalti akka milyoonaan jettan gaafa san jara akkana nu godhaa ture gaafa san diinaa akkana nu godhaa ture amma immoo Oromoo maqaa Oromoo himatu afaan Oromoo haasa'u akkana nama godhaa jira akkana wal godhaa jirti qiyaamaan akkanaatun eessaa biyya nu seente yaa hawaasa keenya sheeriin goone mallee teesseetu mana eeyda yaa maaltu biyya keessa deemu jira rabbii isunooma sodaadha gaafii namni kun hundinuu mataarraa qabatee taa'u jiru maaltu biyya keessa deemu jira yaa jiran qaala'insi jireenya hawaasa fixa rakkoonni fitti ifii wal fixan waraana khaanii khaan jidduun ni dhuman yaa akhi miliyoona 60 miliyoona 70 miliyoona 100 jam kun ifumaaf lafarraa wal fixu jira osoo rabbiituun gahin akkamiin namni obboleessa isaa akkana godha rabbii isin mistaadha Oromoo akkasaa aangoo wahii xiqqishacha olii kannuufiidhaaf garee keessa ijaarame keessaa dhufee akkana godhu maaltu uumamu jira biyya keessa jira keenya takkaa waan akkanaa agarre dur gaafa wayyaaneenuu nama fixu gaafa wayyaaneenuu uummata keenya fixaa jiru hawaasni keenya gabbee bakka takkaa mormatee rakkoon uummanni keenya bar nama tokko Wallagga dhumeef namni hiriira ba'a nama lama sadi Dirree Dhawaa dhumeef namni hiriira ba'a nama lama Baalee dhumeef namni hiriira ba'a amma guyyaa nama meeqaa dhumu jira jiran amma guyyaa nama meeqaa dhumu jira boo jira keenya maani boonaa bar namni gisee nama dhawu gisee shugguxii fuudhee akka matan nama naqe ni boonaa boonee raaqata ma eessaa dhufe mujrimummaan akkana garajabummaan akkana eessaa dhufe by the way kana faarsu jiraami amma kiyyaa furrii sana amma fayyisaa leelisaa kajaniin furrii kana akkamiin namni nama eessatu mujala ciiseetu mamaaf ja waan kana akkana argee akkatti akkan laalee arraan tana barreeffama kanarratti akkamiin namni nama jala ciiseetu mamaaf jee afaan bana kiyyaan sunis kiyyaan kophee mata kaamte sana akkamiin namni lubbuu obboleessaa irratti akkana caafara deengadda makiinaadhaan nama garagalchanii nama fixanii haadhumanii bakka dhumanii gana finnaa hojjaa kabiraa namni garajabummaan kun eessaa akkana garaabsame qoy akka nama qintaalaan namaa darbu sheeriin goone atillee nama namni 300 teessee sheeriin goone namni akkamitti obboleessa isaa akkana irra bahee kopheen akkana godha jara keenya maaliif akkana godhe aangoo wahii xiqqoo takka argachuuf eessaa bakkuma xiqqoo isaa oliitii malee wahii gubbaa biyya bulchuufi gaafa biyya bulchuu akkam godha namni kana bakka hawaasni murruq wal godhe jechuudha akka waan biyya keessa mootummaan hin jirre mootummaan silaa wanni akkanaa uumamte guddaan akkanaa kun uumame dheengadda jaarsa magaalaa Baaleetti akkas godhan
waan akkanaa kana mootummaan gabbahee ibsa baasee sirritti seerarra oolchaa wanni kana namni kana nama godhe adabbii waggaa akkanaatiin seeraaf dhiyaatee hidhamuu qaba jee silaa seera baasuu qaba ture. Lubbuun namaa rakisha taateeti lubbuun namaa khalaas rakisha taateeti namtichi magaalaa dhufee kararra fincaane adabbiin akkamtutti muramu jira. Namticha meeshaa isaa achi qabee kararra fishintibee achi qabee fincaane dhiiraa tokko adabbii akkamtutti muramaa jira. nama jeesa kana namnummaan gabbee wala bakka takkatti ibsa yaadarra kan nun jiru akkam gootan. Eega namni kun amma ijoollee baala dheengadda jaarsa akkas goote eega ijoolleen jaarsa daammacee badii hagas gawdaleeytee Oromoo miti akka Habashaa Itoophiyaa hunda jaarsarraa xiixaa turanii magaalaa Baaleetii gabbahanii bakka hundaa gabbahanii baankii Awaashirraas gabbahanii jaarsa gargaarraa ijoolleen ammaan tana qabamuu qabdi wanni kasii ta'uu qabaa jedhanii eega wanni tahe gabbanii haasawan maa barbaachisa jalqaba gabbahanii seerri kanaa ta'uu qabaa wanni kanaa murtaa'uu qabaa akka seera dheengadda baaftan seera akkam seera namtichi kararra fincaane birrii 5,000 adabamaa namni feestaala jimaa bobaa jala qabatee deemu birrii meeqa adabamaa jettan san maaliif seerri lubbuu namaa dhumu jiru kun hin baane seerri lubbuu namaa dhumuu qabdu maaliif jiru seerri xiqqaan tokko maan baane maaliif hin baane kabajaan akkamitti hin baane wanni kun hawaasa wal fixaa jiru kanaaf waraqaan nagayaa takka akkuma dheengadda namni kararra fincaane adabbiin isaa hagana jettanii seera baaftan mootummaan akkamitti namni nama jeese murtee gahaa akkana argachuu qaba jettanii ibsa baasuu dhabdan. Laal seerri tokko yoo murtaa'ee lafa kaayame namni badii dalage tokko hagan takkaaf murtee isaa akkana gaafa jedhan namni sodaachaa dhufa. Fuuldura beekata. Waggaa 5 qarshii 300,400 adabamaa kana gubbaan dabilii walirratti akkasi adabamaa jedhanii seerri tokko yoo barraa'ee lafa kaa'ame namni harka waliin laatu hin jiru namni harka naman laatu hin jiru seerri jalqaba bahuu qaba namni tokko kararra fincaanuudhaaf birrii 5,000 adabama jedhee namni waraqaa barreessee chaappaa dhahee baase akkamiin lubbuun namaa dhumuu hin qabdu namni dhalaa gudeeduu hin qabu daa'ima namni seera akkanaa godhuu hin qabu kan dhalaa gudeede seera akkanaa jedhanii raggaasisanii sirrimaa hojiirra oolchine nama jaaranii waan akkana goonee bara hojiirra oolu jira isa jaan kana malee ragga'ee seerri guddaan hojiirra oolu maaliif dhabe agarra mee yaa hawaasa kiyya bal'aa garaa kamtu nama danda'a gizee akkana tahee ilmi namaa akkana godhu mee isiniifin guddisa gizee ilmi mee daqiiqatti irraa kaasa nama adabuu mala namni gizee obboleessa isaarra garaarra akkana dhaabbatee ajjatee ija keessa tumee afaan keessa tumee akkana godhu kana yaabo maaltumaa biyya keessa deemu jira yaa banii adam mee waanuma kanarratti ibsa kanaa kannaa yaa'u isin kun hundi maal jettanii himuu dandeessan wanta kanarra maal jettanii ibsa kannuu dandeessan mee akka dhuunfaa keessanitti namni aangoo barbaadaaf bakka nama tokko bira fudhatama qabaachuuf nama ajjeesuu qabaa mootummaa biratti bareeduudhaaf bar namni kun jabaa jechuudhaaf hawaasa ifii keessaa bee akkana godhuu qabaa namni tokko jabaa ta'ee aangoo fudhachuuf mootummaa cinaa dhaabbachuuf kun mootummaa maqaa balleessuuf wanni kun amma mootummaa jabeessuuf immoo mootummaa diiguuf mootummaan hin beekne waan isarra deemu jiru haala kanaan amma mee har'aan tana ajaa namni mootummaa ajeeffate waan akkana ta'e kana daran maaliif mootummaan seera gahaa tokko hin baafne jee ajaa namni har'a mootummaa ajeeffate kana mootummaarra dhiibbaa akkam uumame wanni kun kanaaf mootummaan jalqaba gabbee seera nagayaa tokko baasuun dirqamaa baarsee bulaan hin iyyinaa gizeen isin hin jiru kanaaf hin beektan isin haya namni kun shira xaxee gara biraatii haa dhufu gara mootummaatii gata haa dhufu wanni kun mootummaa akka haga maqaa balleesse namni ni beektan har'a namni viidiyoo kana arke dilli kun jalqaba gurbaa kana balaaleeffata moo mootummaa balaaleeffata jalqaba nama gubbaa jiru kaa seera baasuu dhabee namni akka wal dhumuuf karaan salphaa ta'e kanaaf kan namni mootummaa balaaleeffata kun akkan taane mootummaan jalqaba gabbahee ibsa baasee aboos namni nama ajjeese seera kanaa fudhachuu qaba namni nama cafaqe namni manguddoo cafaqe inumaa daa'imarraa hamma nama guddaatti adabbii isaa seeraan qubni kun gaafa cite qubni harki kun gaafa namarraa cite harki kun gaafa namarraa cite kabitaa kun adabbii isaa guddaadha kan amma adabbii isaa salphaan harka mirgaa akkam goota gaafa
akkasi garaagarummaa baasanii namni nama ijoollee gudeen kanama ajjeese kanama waraane kanamatti aggate seerri isaa hundi wal adda jedhanii baasanii hojiirra oolchanii dur jira jechuun miti faayidaa maal kanaa qabaate maal godhe ha dur jiru ha dur atini jirattu arra maal godhe mee kuno namni dhume lafarraayi haa namni dhume wanni akkam gootame haa haa amma hammeenyi kun mootummaa akka namni balaaleeffatu godhaa jiru wanni biyya keessatti deemu kun amma mootummaan zimuma jee harka walirra kaatee waan kana ilaalaa jiramu gaafiidha beeka gaafii wanni kun akka isin haarawaa gaafii gaafachaa jira mootummaa maaliif kuffisa ummanni kun namni akkana godhu kun mootummaa maaliif kuffisa maaliif hawaasa biratti jibba maaliif godha ana I don't care karaa tolee fi magaalaan Finfinnee toltee fi magaalaan tolte raan kaan lubbuun namaa nagaan beela balee nagaan oltee bulurraa haajaadha ilmi namaa akkana namni wallaalee ni jira biyya jaaru jirra biyya guddisu jirra biyya guddisuun naman lubbuun namaa guddachuudha lubbuun namaa kabaja qabaachuudha awwalan namni istirateejiidha kabajaan lubbuun namaa takka yoo kabaja qabaate biyyi guddatti yoo nageenyi biyya keessa jiraate biyyi guddatti namni tokko nagaa qabaate daldalatee biyya guddisa arra asin nama jeesan giddiin qabanii nama guuran walgahiidhaaf giddiin funyaan nama kaanii nama guuran qiyaamaan tokko qiyaamatul furdoos wayyaaneen takkaan godhini ta'uu jira yoo siin jedhan namni amantaati namni waan akkanaa godhu kun amma mootummaa ajeeseeti mootummaa ifiif qoffisaa jiran mootummaan osoo ifiifuu ifii yaade gabbahee kabaja hawaasa biratti argachuuf waan akkanaa kan qurdhu birraa gajje'ee ibsa bareedaa tokko baasee hawaasa gammachiisa fudhatame hawaasa biratti karaa mootummaan egaa mootummaa yoo ifirra rafe malee ana amma akkatti biyya bulchu akkasi kaa fakkeenyaaf ilma dargaggeessaa tokko yoo nakkannan ganda xiqqaa tokko aan akkanani fakkeenyaaf namni tokko gaafa badii ganda keessatti hojjete nama san akka hawaasni irraa gammadutti adabaaf kabaja argatte seera bareedaa hawaasaa baafte hawaasa bira fudhatama qabda hojiin kee fudhatama qaba namni gaafa waan akkanaa ajaa'aa kana arke lubbuun namaa gaafa akka re'ee karaa keessa baatu lubbuun namaa humaa gaafa akka kaartoona nama fakkaachuu dhabe xiyyeeffannaa mootummaa deebi'a duriyya ganda keessa yaatu mootummaan likkii galchee adabbii kanneen seera ragga'uu qabu raggaasee aangoo isaa qabachiisa bahu biyya namaa keessa jiraami biyya namaa keessa jiraami namni nama miidhaasitti adabbii isaanii beeyna boo seerri dur jira wajji sabaa xaangooti googilii sarchi gootee sodaatta siigalee amma seera mataa isaa qaba biyyi hundi seera mataa sii qabdi unoo Dubaay ilaala nama arrabsuun miidiyaarraan nama arrabsuun adabbii akkam nama gaafachiisa warri miidiyaarra jiru kun nama ni arrabsa adabbii akkam nama kafalchiisa Dubaay keessatti biyya kana keessatti mee feemasii tokko ka magaalaa Kaayiroo tana keessa jiru ka wal arrabsu fidaame biyya biraa nama qeequ malee nama taa'ee wal arrabsu fida seerri istirateejii mataa isaa guddaa qaba guddaa seerri biyya hundaa kabajamee lafarra ga'ee hojiirra oola rispeektii kan ni taaf ati gaafa kana rispeektii guddaa kan ni taaf biyya ati waggaa meeqa guutuu keessatti osoo guyyaa tokko badhin jee waggaa 10 an keessa jiraatu jiru rispeektii kan naafan osoo biyyi tiyya keessa ta'e akkana ta'u jiru obboleessa kiyya haduu jiru kuni hakam goota wanni fedhe haa ta'u waggaa 11 kaas keessa jiraadhaan baallina raantu qabne baallina raan muramne namaan an jaaladhu takkaa namni jalaatu kan jiru bakka gammadaadha uumaa takka qabaachuu baadhu gammadaadha bakka keessa kiyya bilisummaan takka tana ha biyya tiyya biyyaanan keessaa bee keessatti obboleessa kiyya ma jarri kun lamaan obboleeyyan kiyya obboleeyyan keessani gisee obboleeyyan lamaan biyya ofirratti akkana wal godhu akkami mootummaa zimjii ilaala kanarra salphinni ni jira salphinni mootummaa kanarra hamaa ni jira sheer godhi teesseen na eeyda ati kanaasuu namaan qabne hagaraa rabbi jabeeysi teesseen na eeyda naasuu akkanaa gana ilmi namaa dhabuu jechuun maal jechuudha akkamiin namni mootummaa tokko seera kana baasee obboleeyyan wal fixuun qaban namni daaraa wal godhuun qabu inumaa kanaami gurguddaan kilaash hidhatee waraana gama lamaa bee wal cafaquu baduu qaba jee seera baasee fixatee mootummaan if jabeessuu danda'u qaba akkasitti guddina isaa raggaasisuu danda'u qaba ana amma bara yaada mootummaa yaadeetiin kan haasawaa jiraawi faarsee bulaan amma mootummaa irra duulee yoo kanaan jedhu ta'e ana amma mootummaa fi yaadee haa jennume yaad magabaa isin kun dhibee amma karaa kana mootummaa fi yaadne mootummaan yoo aangoo isaa jabeeffachuu barbaade biyya isaa keessatti namni wal ajjeese hoggaa mootummaan gabbee arraan tana akkana ilmoon namaa akkana taatee dhumtee miidiyaa kun guutuu jijjiirame gadda guddaa kanaan mootummaan irra gabbahee ibsa bareedaa tokko baasee namni wal fixu hundinuu seera akkana argachuu qaba gaafa jee mootummaan hawaasa kana bira jaalatama argate kabajama argate aangoo isaa jabaatte rispeektii argate if jaaree jechuudha mootummaan
mootummaan kun dhugumaan amma isin waan deemu jiru kana maaltu sii galee gaafii yoo mataa kee kanaaf gaafatte maaltu deemu jira namni magaalaa isaa keessatti biyya isaa keessatti biyya ifi aangoo irra qabu keessatti yoommoo dhaggeeffadha waan takka tanee asitti yoo ijoolleen lamaan arra wal tumte tummee taariika dhaggeeffadha magaalaa Amboo keessa Abiyyi arrabsite Shimallis arrabsite wallahi arra galgala hudduu ijoollee tana akka hoomachatti afuufaa fuudhanii fidanii dhaggalchan taariika ajaa'ibaa waan biyya keessatti deemu jiru magaalaa Dirree keessa Shaashamannee keessa biyya keessa Jimma keessa bakka feete keessatti mootummaa guddaadhiisi kantiibaa yoo arrabsite arra galgala hudduu ijoollee tana akka qabanii bakka isii seentee baasanii fidanii seera bareedaa murteessan akkamiin lubbuun namaa baatee namni akkana wal godhee magaalaan guutuun sooshaal miidiyaan guutuun arraan tana dukkana garagalee akkamitti mootummaan gabbee ibsa baasuu dhabe dheengadda silaa ibsi ba'uun qabu gaafa adeeroo guddaa jaarsa guddaa akkas godhanii adeeroo guddaa akkas godhanii harbiin akkasii buute kantiibaa fi jinnii ganda keessaa dhiisinarraa seerri kun gubbaa gabbahee wanni akkanaa raggaatee namni tokko gaafa nama miidhe gaafa nama ajjeese seerri guddaan akkanaa hadur amma ganda keessa haasawan kanaa miti inta dhimma nageenyittiidha dhimma daa'immanii maarree jettee hogga daa'imni miidhame olola kijibaa eega daa'imni lubbuun irraa baate mana haadhaa kanan kana dhiisi jira namni tokko seera raggaa baasee akka mee ilaala Ameerikaa ilaala Ijipti ilaala Dubaay ilaala biyya feete ilaala googilii sarchi gooteeti yoon nama arrabse maaltu na mudata yoon nama ajjeese maaltu na mudata yoon seera biyyattii cabse maaltu na mudata mee biyya addunyaa kana sarchi godhi keenya waraqarra dhawanii bira ta'anii namni kana guyyaa halkanii guyyaa dhumu kana dhiisaadha mee anarraan tana khayrii haa yaadu haa jennu har'a anarra nama khayrii mootummaa kana haa yaadu haa jennu mee gabaabumatti asirchaane mootummaan kun dhuguma dubbachuuf guyyaa arra gaddi guddaan akkana labsamee akka gaafa maastar pilaaniitti gaafa wayyaaniin hawaasa fixxetti sooshaal miidiyaan kun imimmaan gadda garagale kana gabbahee ibsa tokko baasee murtee takka baasee hawaasa kan birattu yoo aanguma dhugaa san taate jaalatama tokko argachuu dadhabeeti jara keenya dadhabeeti hay akkamiin namni akkamitti mee gaduma qabaa laala abbaa feete ta'i abbuma feete ta'i akkamiin namni gaafa mootummaa arrabse halkan tokko ganda keessan bulu mee ijoollee keenya gurguddoo ganda keessa jirtan eenyu Abdii Geetaachoo warra Jimmaa kana Mu'aaz Mahammad keenya Harargee kana eenyu siin ammaas naaf yaad geetuufaa raachuufaa ijoolleen gurguddoo tun mee halkan tokko mootummaa hawaa jechuuni guddaa kan akka hudduu qabanii hurgufanii fidan fuula keenya dura osoo nuti agarru badii balleesse mootummaa arrabsiyyanii sodaa gabbaatee hudduun isii akka xiidhin jatti xiixa osoo gabbaatee raachuu fi Abdii Geetaachoo wal ajjeesanii har'aan tana namni dantaarra kaatu hin jiru kun bineensummaadhaan immoo diinummaan kanarra caleessee jira biyyattiin takka akkitti isiin jaaramtu awwala nageenyaani geema akkanaa xixiqqaa kana dhiisaa hin dalagu geemni xixiqqaan akkanaa kun obboleeyyan lamaan kun boo ijji sigartii ati kabal'aa taate ijji sigartii obboleessa handurarra kaayee gizee akkana taa'u kana maaliif rakkoon kun furamuu qabdii ja'ee mootummaan gabbaasee ibsan baane arra maaliif ta'e gizee qiyaamaan magaalaa Oromiyaa guutuu keessatti akkana taate kalee baale arra Amboodha boru eessa kalee eessa jira magaalaan guutuun akkana lafa jala deemu jirti namni waan kanarraa gabbee ibsa baasu hin jiru barra ani an dhimma mootummaa dantaa qabu nageenya lubbuu ilmaan namaa akka dhumu jiru kana mootummaan aangoo isaa har'a bulu har'a jiraatu nan galchu garuu aangoon akkitti irra jiraatan nagayaan irra jiraachuu hawaasni nagaa argachuu an ka'ee dalagachuudhaaf nagaa argachuu magaalaa Finfinneetii ka'ee Adaamaa seenuuf namni karaa nareebu jiraachuu dhabu magaalaa Baaleetii ka'ee Harargee seenuudhaaf galgala namni meeshaa xiyyeetanii nan Baalee fi dinarra saamuu dhabu nageenya awwalli ilmi namaa nageenyaan biyya bulcha yoo nageenya hin jiraanne nageenya Abiyyiin amma dura Eertiraa fi Itoophiyaa walitti araarsa jiru san nageenya lubbuu obboleeyyan kanaa caalaa dura lubbuu tana caalaarra lubbuun arraan tana hawaasni ganda keessa akkana jiraan dhume sooshaal miidiyaan kun akkana dukkanaa'ee taasisaa wayyaaneen nufittu san fakkaate kun san caalaa nageenyi noobeelii itti fudhachuu biyya kana guutuu araara buusuuf deeman durri nuti nagaa argachuu hin qabnu aboo biyya namaa keessa jiraatu seerri akkaataa qaba seerri yoo bahe ragga'uu qaba bakka mootummaan biyya bulchuudhaaf awwala impoortaantiin awwala number 1 nageenya irratti xiyyeeffachuu danda'u qaba
nageenyi isaa qofti eegamee nageenya hawaasaa baduu jechuun never ni dukkaa bakka ni dukkaa namni kan hawaasni walitti dabbalbele qoodhaan tokkoffaa nageenyi dhiisi nageenya meeqa dhabe hawaasni amma tokkoffaa beelaan dhumaa jira hawaasni tokkoffaa amma gannaa miti ilaa sa'aatu amma ganna maaziyaa biyya teenya walii galaatii mee yeroo gimboo dhufe kun maaziyaa booda gimbooti aaname gimboo dhufe kana yoo hawaasni oromiyaa kun guutuun kadhaadhaaf haratti hin bahin yookaan tiktok irra gargaarsa harargee godhaa jimma godhaa baalee godhaan je'in hijbaanaan je'in inumaa ijoon jimma keessan jirtu ijoon kadhaadhaaf duruu harargee taate miidiyaa irraan gargaarsa godhaaf jaan cinaaksanirraan baalee boorana eegime yoo barana amman dhufe hijbaanaan je'in hawaasa keenya kan wallagga jirurraa qabi hawaasa wallaggaa barana yaadataa juneetii waa tiqiqii as deebisan yoo ammaan tana haarawatti beelli gimboot as deemu kanan dhufin hawaasa kanarratti maal jette naan jedhe aboo hawaasa lubbuu nageenya hawaasaa tursa wala mootummaan wala shimallis wala abiyyi wala xiqqaa guddaan katiibaan jalaa gubbaan nageenya hawaasaa dursa awwala bani aadam aboo ummanni maal ta'e ummanni naasuu ilma namaan qabu aboo rabbi ilmaan keessan isin jala murru kaa godhu wallahi akkasa isinii dhagama wallahi edana ilmoota isin dallansuun isin firaa quban qabne itti haa buutu hawaasni haa nagaa argatu من أي برنامج جافا واسر جيبي خايف شو لكستي هاي تملا سامة تامي كير ربي متى إسلامي كيرو جامي بر رف روماني رفاجي روي أبوليان كينيا أبيجي كينيا شمالس كينيا أبوليان رمو خوال فتو جرو لمانكم كينيا ندومنا هواس نكون رموكا بارا برا لفرها رموكا بهواس نكون قبول تاجرو أبوليس خيا أبيجي قدو أجرو خنا أبوليس خيا خنا قبول تاجر شمالي صبر يسخيه هندي لا تكوما برنا جران تلين تكوي كمنا ويانا وينو رجرتي أماري وينو رجرا ما يرترا فين بول تاجرا نو ولا رجرا جرونو تيو ولا مفجن يو نجا ولا فين كلني يا جرخيه إيه سجران أبو حواس نجا حركة حواس نجا خنا أول المونا ما دري أول نجينيا مقالنا في تول تاجرتو yoo hawaasni nagaan keessa jiraate bareeda yoo hawaasni keessa wal ajjeesu jiraate faayidaa takka qabu boru bada boru diigama lafaatii teetillee bakka geenye jaama lafaate magaalaa bareechuu waan gooteemi bareechiteemi kun laayif goolii keetiimi laayif gooliin keellachuu kabiraas dhufee akkasii hojii sii bareedu hawaasni awwala nagaa argachuu danda'u qaba anamma kana namummaa onneeti keessa jirtu dubbachaa jira dhumaatii irra namni kana wal godhaa jiru kana halee kana wal godhaa wale kana jaarsa guddaatu akkana ta'aa jira magaalaa oromiyaa kana finfinnee irraa kaasii ilaa baaleen bu'ii jimmaan qaarii magaalaa oromiyaa kutaa 11 guutuu keessatti waan mannaara deemu jiru waan mannaaraa keessatti deemu jiru aayyoo takka wanni hanoo makaddaa ganaa takka fuudhanii ol baasuu fi makiinaa irratti qarshii 2,000 gaafata aboo nageenya dursa biyya bulchaa hanga feetan biyya bulchaa anuu isiniin jaakunoo biyya haga feetan bulchaa nageenya hawaasaa irratti tokkoffaa dalagaa bareedinni biyya teenya wallaahi ifiinuun dhufa gaafa hawaasni nagaa qabaatee ani gabbahee dalagadhee fidee gibira sirrii kafaluu dandeenye biyyi ifiin boru warqii taati awwala lubbuun hawaasaa nagaa argachuu danda'u qabdii bakka naasuun yoo si keessa jiraate nagayaa dursa awwala nagayaa dursa nageenya dhabuurra wanni nama balleessu jiru amma hawaasni akkana ta'uu jechuun bara boqnu yaa qiyaamaadha ilaa kana bulchaa jiru obboleessa keenya kadhumaa jiru obboleessa keenya eeysaa akkanatti rabbiin eddaa oromoo tan akkasaa beekaa bofa miila dhorke jedhanii waggaa 27 hudduu keessa nu godhaa ture jarri wallaahi waa hedduu agarta waa hedduu takka agarta gisee akkana taate bodeem yaa kiyaan natti haaftu biyya akkanatti hawaasni lafarraa dhumuun moo nageenya hawaasaa dhumuun kun hundi maal faayidaa nuu qaba tokkoffaa beeknee fakkeenyaaf obboleeyyan lamaan akkana wal ficcisiisuu waan fedhe haa ta'u ifii walaa fixan namni walaa ficcisiisu wanni fedhe haa ta'u seerri nagaa biyya keessa jiraate murteen kan namuu danda'u qabdiidha gaafiin keenya. Mootummaan waggaa 10 bulchaa kunoo 7 bulchitanii 3 guutadhaa 4 guutadhaa 15 bulchaa garuu nageenya hawaasaa maa dhabame habeelli gizuma takka maa furamuu dhabe jiimaan harargeedhaa ka'ee finfinnee seenee fe'amu biyya alaa fe'amu maa gadhiifamuu dhabe waggaa meeqa guutuu waggaa 4 moo 5 hawaasni harargee kun beela as deemtu qiyaamaa tana seenuudhaaf maaliif jimaa isaanii gatii nagaa gurguramuu dhabe bakka gadhiisaa hawaasni hinjoo ijee waan fedhe godhatee dachii Ameerikaa godha maal inumaa baay'ee gaafa dorgommii keessan haasoitan waan ajaa'iba natteerra dorgommii keessan gaafa haasoitanii
Ameerikaan if qixxeessitan. Ameerikaan biyyi guddatteewu hanga ammaan tanaa waan keessaan baanee beelanuma qabdi. Adeeroo jarri nu dura hagam takka jira nuti bara 2018 jirra isaan 26 jiran. Qabeenyaan beekumsaan dandeettiin jaaramuudhaan waggaa kana hunda nu dura jiran. Adeeroo ati 18 teessee 26 hangisee if yaamtee madaallii kee wal qixxeessitu 0 irraa 0 jaamaa bara. Atiis seera mataa keetii baasi. Akkamitti gibira gaafa gootu kanuma bara 2018 deemu. Ha 26 Ameerikaa hojii deemuun baasuu maa barbaachisa? Maa barbaachisa? Gaafa waan takka gootu kanuma hawaasicha biyyattiitiin wal madaalee deemuu danda'u baasuudha. Hawaasni kun miskiinaami. Gaafa mana hidhaattuu dhiyeessan innaa guddaa bara. Mana hidhaattuu gaafa dhiyeessanii namtichi kun miskiinaa mana hidhaat du'aa takkaa mootummaa raayee qallaba guddaa mana hidhaa taa'ee nyaataa hasaaraa lama fidalaa. Namtichi kun yoon dalaganne hasaara. Nama ajjeesaa jennu namtichi tokko fuudhanii mana hidhaa geessan. Namtichi kun mootummaa irratti dhiibbaa oofa. Isaan achi taa'eeti mootummaan qallaba baasii baasu tokko mana hidhaan isaa baa, waraanaan isaa baa, maal godhanii isaa baa. Baasii kana hunda as keessa fixa namichi kun. Namicha kanaas adabbii isaa irraa gabbuusanii namtichi kun nagaan bahee dalagatee ammas biyya jaaruuf nagaa uumuuf adabbii barate gaa seerri adabbii fudhate. Innaawaa sanuu jechuu kiyya. Akkasi seera waa hunda namni wal madaalchisee wajji deemuu danda'u qaba malee as fuudhee Ameerikaa waggaa 26 jirtuu fi Ijiptii 26 jirtuu fi Dubaay 26 jirtutti 18 doolaara wal qixxeessuun waa hunda wal qixxeessuun gizee fakkeenya if godhan isaanitti if qixxeessuun hin geenye mallee. Waan tokko si dinqisiifadha fakkeenyaaf. Hamileen kee guddaa akka addunyaan if qixxeessuu yoo ta'e rispeektii sii kan naannoo abbaa feete ta'e jabaa ati karoorri kee fuuldura jabaa nama bakka ga'uu jenna fakkeenyaaf. Laakiin garuu ammumaan tana arra hawaasichi lafaa ka'ee doolaara gaafa kafalu qixxee Ameerikaan kafaltu kafala yoo jaan rakkoo hawaasni dhumee jira. Gibira qixxuma Ameerikaa irraa fuudhan kafaluu qaban gizee jaan dhumee hawaasni lubbuudha. Maaliif? Hawaasni Ameerikaa waggaa 26 bara 2026 irra jira eega jaarame. Gaaza kuusachuudhaaf Ameerikaan bara 2026 tarkaanfattee jirti. Nuti gaazaa'u dheengadda dhabnee harreeyyaa'u eegalle. Garuu gaaza kana guuttachuuf bara nama eega kafalaa turre. Wanta hunda qixxee hawaasaa gabbuusanii wal madaalchisanii wajji deeman akka keessa jiranii okkolan jaan gaalli biyya oole fakkaataa sanii miti tanarratti akka keessa jirtu bultaa jaan akka abaluutti sirbaan morma nama jallistii jaan sanii. Kanaaf namni jalqaba nageenya biyya isaa dursuu danda'uu qabaa yaa bani aadam. Sheer goote mongoone ati kataa'een alaalu yoo namummaan si keessa jiraate obboleeyyan kee wal fixee akkana ta'u kana yoo sheeriin goone yaa maaluma eeyda ati dilanuma garaa jabaatta. Dilanuma rabbi garaa si jabeessi ati waan kana yoo sheeriin goone. Hudduu dubraa sheer gootaa yoo obboleessa keessan wal fixe kanarratti kana sheeriin goone. Hudduu ijoollee TikTok irraa fiddu sheer gootaa yoo dhumaatii obboleessa kee miilli garaa keessa jiru kana yoo sheeriin goone. Hayyoo nageenyi tokko biyya keessaa dhabame maaltu asinnatti tola yaa jiran. Bar biyyatiyya niin jaaladha. Maaliin hin dhaga'u fedha? Nagaya biyyatiyya nagaa bareeddee jaalalaa jira. Mootummaan keenyaas waan hunda akkasittiin dhaga'uu fedhaanis nama biyya namaa keessallee taa'u. Isin kun hundi moo warra biyya namaa keessa jirumi? Warri biyya keessa jirtan kan magaalaa ta'an jirtan hogga magaalaan Finfinnee nagaa taate Adaamaan nagaa taate qalbii tee nagaa si taate Dirree Dhawaan Jimmi gaafa nagaa taate nagaa si taate. Hay namni dhumuu hin qabu hawaasni dhumuu hin qabu lafarraa fakkaa mootummaa keenii faarsita faarsi ati faarsita achi garagali mootummaa keenii bisarraa tokko hin jiru laakiin mootummaan nagaa kanarra dursuu danda'u qaba dura yaa jiran. Durri asitti hafe biyyi takka bilisummaa qabdi jechuufu nageenya waaraa biyyaaf hin nakajan sanu tokko as lubbuun namaatun namni galgalaa ganama magaalaa keessa yaa'ee akkana wal cafaquun miskiina tarka miskiina humna hin qabne namni kale irra roorisuun ha qabeenya qabu qabeenyaan nama roorisuun ha humna qabu humnaan nama roorisuun ha dandeettii sammuu waan danda'u nama roorisuun dhaabbachuu qabdi. Yoo mootummaan dhugumaan mootummaa biyya tana bulcheetiin fuula dura deemaa hajau taate ajaa maqaa isaa kana ajeessan kana wanti kun mootummaa maqaa ajeesse beek tarii amma dayyuusni maal fudhata beektaa ani waan maqaa mootummaa ajeessu jiru itti fakkaata an amma mootummaa saniif dubbachaa jiraawu isin kun hundi ka sheer gootaninuma kheyrii mootummaatiif sheer gootanii maaliif awwala mootummaan kun arda gaafa harbiin sooshaal miidiyaa kun guutuun akka ajaawee lubbuun namaatun guyyaa lamaa sadii guutuu akkana taatee magaalaan guutuun girgiriin buute kana mootummaan hawaasa isaa bira kabaja argachuuf nama kana adabbii gaatti kannee wanni kanaa dhabamuu qabdi jee murtee takka baasee namni ganaa waan akkanaa godhe adabbii waggaa 5 waggaa 3 qarshii 4,300 namni ganaa adabbii saniif dura laala tarkaanfii qabaa bara namni
gaafa waan isa dura jiru adabbiin adabbii kiyyaa gana gaafa beeke namni seera kabajee sodaadhaan jiraata walin dha'u namni walin miidhu yoo san godhe saniin irra gaajaa mee amma biyya kaa yeroo tana namni hundi ni beeka warri biyya tana jiru hundi ni beeka wallahi arabni kun kararra wal lola gizee wal lole mancaa harkaa qabaa sayfii tana harkaa qabaa gajara harkaa qabaa sa'aa takka as dhaabbatee lallaba walin dha'u wal dhoyinaan googilii sarchi godhi ilaali seera Ijiptii bakka jirtu ka Dubaay sarchi godhi ilaali seera gaafa kaayamee lafa guddaa ta'ee kabajama jiraate seerarra ooluu danda'u qabaa seerri biyya keessaa seerri hin jiru biyya keessa namni tokko irra mootummaa birattiin kabaja argadha jee mootummaa akka maqaa balleessuun qabu duraan dursee namni akka nama mootummaa yaaduu fakkaatee mootummaa aangoo irraa jiisaa jira akkana mee arra laala jibbaa hawaasa biratti uumamte mootummaan maal godhu jira jedhanii jibbuma hawaasa sooshaal miidiyaa kana biratti uumamte laalame namni arraan tana suuraa tana poosti godhe kun guutuun keessi isaa wallaahi waa yaade qaba nagaya akka biyyi biraa qabdu hedduu hawwa namni hundinuu nagaya akka biyyi biraa hundi qabdu biyyiti osoo qabaattee obboleeyyan kiyya kanummaan foon kiyya Oromoo jedhanii kanumanaa waliin lakkaawwatu akkana wal godhuu hedduu namni hundi keessatti inni jibba madaadha maaliif gammadaa'u kanarra akkana wal godhuurra kunoo fayyisaa lalisaa sangaa mataa uraa kan kopheen mata kaayamte kana osoo addunyaarra fiigu kanaatu gabbahee reefuun tana waan kana iskiriinshot godhee barreeffama akkanaa kana poosti godhee mucaan xiqqaan kun akkami jala ciisee tumamaa fi jahaa akkam gootame nama tokko gaafa aangoo qabaatee tokko roorrisu inni dhufee akkami jala ciisee tumamaaf gisee jee poosti godhoo kiyyaan furiin kun dheengaddaas makiinaan nama jeesee bagaan fixe jee haa kunuu mataan isaa seeraa haa namtichi kun mootummaa faarsu jira moo abiyyi jiisu jira amma fe'e gurbaan san amma dhuguma dubbachuuf abiyyi fi shimallis seera gurbaa kanattuma jaalataniiti amma gurbaan kun abiyyi fi shimallis haala kanaan sirrumatti deeggarsa godhuuf jira bira dhaabbate moo gurbaan kun abiyyi san kuffisu jira moo shimallis san kuffisu jira namni waan kana qaqqabee ilaalee jira jalqaba namni tokko gaafa mootummaa bira dhaabbatu seeraan bira dhaabbachuu mootummaa lola muka daangaa qabu deeggarsa mootummaa godhamu ka daangaa qabu ka lubbuu namaa hin baasne ka ati gaafa mootummaa deeggartu lubbuun obboleessa keetii bahuu hin qabdu ka heera akkasii amma hawaasnummaan hundi gizee Oromoon akkana wal gootu ka bulchu mootummaa ka ajjeesu jiru kunis mootummaa ka jaladduu jiru ka bulchu Oromoo ka ajjeesaa jiru kun Oromoo ka jaladduu jiru kun Oromoo yaa akhi qiyaamaa akkanaa tana eeysaan uffiddan yaa akhi isin eeysaan uffiddan hay bar ijoolleen tun amma bar gaachana biyyaa tajaan san irraa takkaa bar ijoollee tana gurbaan kun akkana asii uleen israafa godhuurra abiyyiin fuudhee waran qabattootti hidhee ijoollee tana gara waraana barana ergansan yoo ergan irra biyyaaf hin taane ijoolleen tun bilaashi dhumuurra hay mootummaan waan kana seera kana akkami hojiirra oolchuudha beekana namni guyyaarraa akkana nama godha jaarsanii ajjeesan guyyaa magaalaarraa lanii tuman ijoollee kana maqzana kireeffatan barboo maqzana ijoolleetti tuman hay wanta kana mee viidiyoo kana sirri qaqqabaa laala mee as jala jira viidiyoo tanaa gad anin taniin poosti godhe sana namni hundi poosti godhe Jawaar poosti godhe Abdii Geetaachoo poosti godhe Aleeksii poosti godhe miidiyaa kun guutuun viidiyoo tana ijoolleen tun mana addaa kireeffattee qabdi nama keessatti humtu goojjoo takka qabalaa mucaan fidee asitti ol naqee keessa ari'eetuma as keessatti namni kamitti akka nama horii qallabii bitatee magaazina kireeffatee ijoollee nama makluuqa fidee manatti kireeffatee kattuma mootummaan eessi jira atimma sheerin goone gara mujabummaa kee dila as jala teessu kana osuma sheerin godhin teesseetuma waan kana eeydaa bar tokko si himmaas mujrimummaan tokko suma biri jirtiyer kanuma viidiyoo kana arkee sheerin goone akkanuma taa'eetuma waan kana cacaljee taa'e laala bar obboleessa kee dhumu jira wanni kun fakkeenyaaf obboleessaati hojii dhalattirra yoo geessit tola hoggasan amantaa moo wanni arra ta'e kun yoo obboleettii ta'e taati ummaan ta'e hojii dhalattirra gahee sheer goota hoggasan amantaa waan kana dhugumatti hoggasan gabbaatee mormi ta'a dhuguma san gabbaatee balaaleeffatta hogguma san namummaan si dhagama qoy yoo waan kana sheer gootee hawaasa hunda biraan hin geenye yoo mootummaa san biraan hin geenye namummaan si keessa jiru haganuma bargaafuma na qabee waan suma kanarraa suma taa'ee viidiyoo kana laalurraa yaa obboleessoo namni naasuu qabaachuu qaba obboleessa keetii naasuu qabaachuu qaba osoo ummaa ta'e qabanii akkana godhanii sitti tolana fakkaata uggasan ati jettee mee abbaa dheengadda tuman san
abbaa dheengadda tuman san namni mimmaan hin buusinni takkata jaarsa guddaa akkasii salphisanii magaalaa irraa dheenii tuman san abbaan kee osoo akkas godhamee viidiyoodhaan waraabamee dhufe maal si dhagama ka abbaa rabbi jala akhiraa ofi rabbi ramata haa godhuufi ka abbaan lubbuun jiru namni san osoo abbaa keessumaa quban qabne biyya namaa keessa jirta wokaa magaaluma kuttee osoo Itoophiyaa keessa jirtu akkasii miidiyaa irraa dhiyaatan osoo abbaa keetee akkasitti irra si dhagama yeroo san naasuun si dhagamee waa sheer kan waan ummataa dubbatamu kanallee yeroo san sheer goota yoo dura abbaa keetee sheer goota mee dhuguma rabbii yoo magaaluma irraa dhiyaanii ummaate akkas godhan si tola hoggasan namummaan si dhagama mee arra mucaan akkana godhan kun mucaan akkana godhu jiru kun yoo obboleessa keetiruu akkana godhan yeroo san namummaan si dhagama anamma balaaleffannaa mootummaa irra jiru mootummaan maaliif waan kana nageenya waan kanaa godhuu dhabe biyya bulchuu jechuun ummata bulchuudha ummata nagee kannuudha ummata beelarraa haga danda'u baasuudha hojii bobbaasuudha ummanni nyaatee garaa hin qabne akkamii hojii bobbaa ummanni nageenya hin qabne akkamii hojii bobbaa biyya haa guddattuu jaan ummatichi akka dhumaa jiru mucaan irratti tumame kun ganaa guyyaa 4 ciisa 7 ciisa 15 ciisa ganaa yookaan garaan mucaan keessa dhiite kun illaawe akkamii hojii deebi'a haa qofaatiin biyyaan dhufne mucaan kun kadhaa eegalee tokkoon sitti maate 10 dhaadhu gaa 50 dhaadhu beeki waan takka lama mita deemaa jirtu har'a wanni tun ta viidiyoo ifii jaalatanii waraabanii beekta ta'u isaan waraabinoo meeqaa jira kalee way bira dhaabbatee saahibni isaa waraabaa jiraan siin jee jirana tana viidiyoo tana tajaalalaan ifii fedhinnaa isaaniitti waraabbatanii hayyeeta kaameraa malee silkii osoo kiishaan baasin tumaa oole kalee fidheen gadda jarre kun akkana godhaa ture torban ji'a dabre waggaa kana guutuu akkana godhaa ture arraantana dhugaan baate malee meequmaa jireetta dargaggeessa meedhaa sangoomsanii cidhaan dhiitanii sangoomsan akka madhiite kanatti dargaggeessa meeqa kasilaa boru bultii jaaree jiru Itoophiyaatiif waan takka hojjetee biyya tana bu'aa wayitiin buusa gibiraan kafalee jiraadha akka nama tokko hojjetu meeqa hojii ala godhan meeqa jiru ala godhan yaa jarana dubbiin tun garam deemu jirti yaa jarana dubbiin tun garam deemu jirti yaa jarana dubbii tana boru paarlaamaa banadhaadha boru paarlaamaa banaa waan kana ibsa baasaa hawaasa guutuu irratti furmaata fidaa Abiyyi fi Shimallis boru waan kana furmaatatti kannaa hawaasa kana guutuu akka ajaa'iba arra miidiyaa kana gubbatti arra viidiyoo nuti asii darbinu tun hawaasa guutuu bira wal geessi dhimma kana quban qabne hunda bira wal geessi ajaan keessan bal'achaa deema malee xiqqaachaan deemu arra miidiyaa kanarra namni waan kana gaddaan hin kaasin ni jira gaddi kun eenyu laallata mootummaa laallata biyya mootummaan keessa jiru namni gizee akkana wal godhee hawaasni lafarraa wal taragee jiru akkanaa kana wal jiraachisu maaltu jira mee fakkeenyaaf nageenya waaraa biyyaaf finnaa hajansan nageenyi waaraan tokko bara asirraa waara jechuun nageenya walii waaraa hawaasni guutuun nagee qabaatee tasgabbiidhaan gara hojii isaa deemmatee biyya misoomaan guddisee mootummaa aangoo isaa jabeessee hojii deemu jechuudha mee kana keessa eessa jira hawaasni beelaan dhumu dilli kun eessa jira kana keessa haya hawaasni hojii dhabee akkatti hojjetu dhabee akkatti mootummaa guddisu dhabee kun hundi maali bu'aan isaa mee gabaabsaa ummata hunda fuudhaa ka mootummaa godhaa mee gistak akkamitti dargaggeessa akkana uleen ajjeesan kakararra beelli fixe kana guutuu walitti qabanii waraanaaf erganii biyyaaf yoo gaachana ta'e irra bu'aan qabu ajjeesuurra lubbuurraa baasuurra biyyattii yaafii sa'aat akka lolee du'e yoo jee dirree waraanaa dhaqee eega akka qabate osoo hin dhahinuu yoo du'e namtichi kun galata qabu mucaan xiqqaan irra kana godhan kun bo'oo eegaa biyyaaf yaannaami biyya teenyaaf bara kanuma laaf gooliin namni jalqabarra wal lolu jiru kanumaami mootummaa keenya qeeqnaa mootummaan keenya badhaadhinni nagaa qaba biyya teenya jaaru jira kanumaami kajachaa jirtan warri faarsee bulaa jedhanii fi hundinuu eegaa awwala mootummaan abiyyi kadurira biyya bareeche nageenya guddaa fide isa bira dhaabbanna kanumaami kajachaa jirtan haya fakkeenyaaf obboleeyyan keenya kun akka dhumuu qaba hayyee eega kana ta'e obboleeyyan kana akkana kararra fixuurra guyyaarra beelaan kararra dhumuurra nageenya dhabuun dhumuurra fuudhee mootummaa yoonii fi waraana ergee laal kaabar karaa ifdala mootummaan jaalatuun godhee waan amma dubbii nageenya barbaade mucaan kun du'uurra ijoollee tana mallatteessanii haadharraa fuudhanii aboodeen biyyateetii lolee du'e yoo jaaniin mucaan kun garaa duwwaa biyya isaatii loleen du'u biyyaatti yaafin du'e jee kanarra dubbiin bareedaa ni jira amma mootummaaf saniifuu haa dubbadhume
nageenyarra wanni caalu jiraachuun qabu hawaasa nageenyarra wanni caalu jiraachuun qabu. La ilaha illallah uummanni maal ta'e aboo irraan isinii deebi'a. Feemasii fedhatee nama ganda keessaa ka fedhatee namni yoo guyyaa tokko Abiyyii fi Shimallis arrabse mana hidhaa jira. Yoo namni kana dhume immoo namni dantaa qabu hin jiru. Hai maqaa namaati irra caalamoo lubbuu namaati jedhan isin taariikha wayii agartanii isin taariikha. Mee fakkeenya fagoon dhaqna Abdii Geetaachoo ka warra Jimmaa kun gartee Abiyyi faarsaa galgalaa ganama wajji dhaabbataami. Mee guyyaa tokko Abiyyi arrabsu mana hidhaa jira. Raachee Tasfaayee hammaan tana wanni kun amma Abiyyiif dubbataami. Naaf yaad geetu ijoollummaa saayibboottan keenya gurguddaan kun bara ijoollee xixiqqoo isin Muwaas Mahammad ijoollummaa teenya tadiradhaa Jaaffee faa ijoollummaan teenya dilditun. Good job Abiyyi chaarti. Ijoolleen tuyyoo guyyaa tokko gabbaatee feemasii gurguddaadhaan guyyaa tokko gabbaatee Abiyyi arrabsite. Wallaahi borumtaa mana hidhaa jirti. Borumtaa adabbii likkii takkaatti murama. Dhugeebbaa murtii guutaa jennu nama fedhatee haa ta'u gaafa mootummaa arrabse mana hidhaa jira. Ammoo Mu'aazii fi murtii guutaa yoo daaraa wal godhan namni qabee gaafatu hin jiru. Hawaasni seerri jiraachuu qaba biyya keessa. Seerri akka waraqaa teessanii rabbee maqaa keessaniif galmaa'eessan nageenya hawaasaatiifis galmaa'uu qabu. Agaruma isiniin jenna kana dheeraa wanni goonu jiru ati yoo sheerin goone atuu rakkoo qabda. Sheer godhi qaqqabi waan kana hundi keetu viidiyoo kana sheer godhi hunda isaanii bira ga'a tolchee bira ga'a. Salaamu alaikum.